dheertu bahee gara kiiloomeetira 600 akkas deemee deebi'ee gaafa deebi'u Mubaarak Turki gahee jira. Anis immoo dhufee jira seenatu hordofaa ture. Isi itti dhiise dura mucattii biraattu bira ture gaafa awwala mucattiin sun haati jalaadha akramnaan galtee biyyarraa wajjin dhufte gaafa awwala. Jaratu quba qaba maal akka baasanis maal akka kafalanis yaaddi maal akka godhameefillee san isaanumatu beeka ani hin beekne. Operaasyoona ta'uu dhagahee jira yeroo sanis bira hin jiru. Sanis operaasyonaaf maal akka kafalamellee obboleessuma keenyatu beeka ani hin beeku waan irraa hin beekne haasahu. Eegasii gaafa inni Turki deemerraa qabee yaalli isii akka itti fufu inni hospitaalatti deebisee deeme. Inni yeroo tokko akkanatti fakkaatutti gaa inni as jira waan abbaan bira jiru abbama itti guuttata. Eega operaasyoona taatee wayyoofteetti gara hoteelaatti ba'aati jechuu dhagahaa. Sanis seenaa fi saara lallee dhagahaa itti misiitirraa. Hospitaala hoteelatti guyyaa hagam akka tulte hin beeku. Eegasii lammaffaaf mubeen gaafa deemuu hedduu hospitaalatti deebisee hospitaala keessatti turte. An eegaa turbaan tokko gahee dhufe jechuudha Finfinneetti galee sagantaa da'awaatiif imala deemee ture. Gaafa deebi'u dhaqee bira dhaqee ilaalee ture. Gaafa kana Mubaarak illee wal quba qabna wal dubbisaa turre inni deemullee jabeessaa waan san hordofaa laalaana amaanaadha jedhaa ture. Anas akkuma san dura bu'ee yaalli isii akka itti fufu. Maallaqa gaaf kanas hin baasnellee maallaqa inni qabsiisee deeme malee 100,000 qabsiisee nuun jedha warra hospitaala naan jedhe sanis yoo inni qabsiisu an bira jiru osoo hin taane hospitaalli 100,000 qabsiifame dura. Eegas yaalli isii akka itti fufu Mubaarakii wal gaafataa turre sagalee sodii ergaa yeroo tokko imallee walii bilbilaa turre. Sababa maallaqaatiif jecha akka harkaan hin cinne maallaqni akkaawwantii foozirra jira waan ta'eef rabbi si haa araaramu. Maallaqni sun bahuu hin danda'u waan kanaaf jecha yoo waan biraa seenaa fa'aa biratti dhiisee jiraate isaan kaffalaa turanii dura ismattu bira ture. Maallaqaaf jecha akka addaan hin cinne hospitaala na gaafatanii jennaan Mubaarak illee bilbila gaafadhee fi inni illee akka addaan hin cinne yaalli ishii kun sababa maallaqaatiif jecha maallaqa yeroo tokko kafalamaa waan jedhamu akkaawwantii isiitirra jira hospitaalli illee hin beeka waan ta'eef jechuun manaajarri hospitaala illee maallaqni bakka bakka walitti guurree gargaaramtee yaalamaa jirti waan ta'eef kanaaf inshallah an inni nagaafate manaajarri nagaafannaan akka itti fufu yaalli isii akka itti fufu maallaqaaf jecha akka addaan hin cinne gaafanne Mubaarak kana quba qabaa anis walii bilbilaanii turre duuba akkasumatti deemee isiin dhibeen isii itti jabaataa ture. Dhibeen isii itti jabaataa ture yeroo kana keessatti osoo mucattiin dhuftee jechuu yaada wal jijjiiraa turre. Yaada kanarratti hedduu mucattiin akka dhuftuu fi namni shoora guddaa taphate mucattii obboleettii teenna suusuta jedhamtu yeroo hedduu gaafataa turte jaarteen arabaa immoo isii shakkiteetti sobaniin na jalaa baasan waan jettuun yeroo hedduu mormaa turte. Akiiraan saaraan achi na dubbiste. Saaraan yoo keessa jiraatte osoo as keessa jiraatte an barbaadda amma namni as keessatti silaa akka nu argamu barbaannutu jira. San osoo saaraan bakka kana jiraatte. Maqaa isaa eenyuun barbaaddan nama argamu isin? Ila saaraan Saaraa fi een mucattii warra iluu seenaa Saaraa iluu. Okay, seenaan dirree xiyyaaraa keessa jiran jette yeroo bahin dhufan jette. Saaraa takka Saaraa Abduu jechuudha ta'u obboleetti haadha isii kubsattan Saaraa ni barbaadaa seenaa ni barbaadaa ammallee tun suusun waan achi duraa quba qabdi malee kunillee miti isillee nusu jiraatti bareedu keessa immoo ijoollee biyyarra yoo san qaaman waliin jiran gaafa maallaqa kana kafallu. Maallaqa kana akka itti baasee ankiisii kiyyaa kafale warnoon hin jiran abduutu jira abduu jedhan mucaa tokko ammallee ka biyyarraa isii waliin dhufee hin beekamu. Tokkummaa. Dhiifamoo yoo sirreeffamoo inarraa fudhatte sirreeffamoo hin kennaafan. Inni kun nama guddaadha. Erga isaanii riisiitii jira waan itti baase jedhanii. Kanaafuu jennaan amma haasofsiisuunis hin bareedu akka goonu ustaazii keessaa riisiitiis ta'e erganu keessumaa waliin xumuri yoommoo asirra fideen xumurattis rakkoon qabasuma xumuri beellame geggeessi amma haasofsiisa gaafa riisiitii haasofsiisuun gaafiin kiyya qofa miti barmoo gaafi xadhu geggeessi bannaati wallaahi garaa nama nyaatu. Akkasuma amma maasis ganaa waan gaafannu qabna bar sheeka qofa miti bar si waan gaafannu qabna ganaa bar si umayyuu ati qulqulleessita kan keessi deeffata waan ta'e si waan gaafannu qabna bar. Irra xumure irraa baha'anii ijoolleen kunniin waan qaaman nu bira jiraniif osoo kalaanii bareeda ture
qaama waan nu bira jiraniif an sababbiin eegaa dhaqee yaalli isii itti hafufu eega mubaarakii walii gallee itti yaalli itti fufaa ture sakraa seentee mucattiinis akka dhuftutti anillee jaartii arabaa dubbisee fi jaartii arabaa waan jiru hadiisa sitti himee mucattiin tan ilmoo takkattii qabdi isiin takkattiin tunuu sababaa dhibee haadhaa silaa umrii kanaan ka biyyaa bahuu hin qabne biyyaa baatee si bira dhuftee har'a haati sakraa keessa jirtan kun hospitaala isii bira jira akkanatti rakkoo akkanaa keessa jirti hayyamii fi haa dhuftee si deebitu jedheen jaartii arabaa dubbisee fi jaartiin arabaa narraa dhugoomsitee an hadiisa itti qara'ee waan jiru itti himee jennaan amma booda natti hin bilbiltanii kalaas waan isii barbaachisu xumureetiniin guyyaa tokko lama keessatti dhuftii naan jette achirra deebi'ee itti hin bilbille jaartillee mucattilleen akkuma isiin jette guyyaa tokko hedduu oolte guyyaa lammaffaa dhufte gaafa hin dubbisirra. Saaraa baatii lamaan taashiiraa tadhayaniitiin hin ergan guyyaa ji'a lamaan jechuun guyyaa jaatamaan ergiteetiin hin dhufte gaafa isii dhuftu natu deemeetiin hin maxaaraa fuudhee mucattii obboleettii seenaan achinna dhuftee seenaa wajjin fuunee deemne yoo deemneetiin hin dhufnee isii shaanxaa isii mana seenaa kennee fi achi bakka hospitaalaa dhaqnu jaartiin boqotanii jiranii rabbi isaanii haa araaramu caffee jannataa keessa rabbi si haa qubsiisu. wal arguun hin danda'amne namni janaaza isii seeneetiniin saaraa wajjin laale doktorri na seensisee bira ana an yeroo sanitti haga shakku takka gahe akkamitti hin jirtu iyyuu jaartiin akkami akkana jettan qaamni isii hin sosso'a yeroo san wanni irra jira maashinni waan irra jiruuf edaa doktorri natti siqee na hubachiisee waan maashinni irra jiruuf onni isii akka waan dhaatu fakkaata akhiramanii jiran rabbi isaanii haa araaramuun hunduu karaa kana deemuu hin bakka deemuu hinnu nullee akkasitti anis cal'isuuf ta'a nis marri kenna karaa isin deemte deemuu hin rabbi galanu haa tolchu kanaaf jecha obboleettiin teenna akkasi boqatte mucattii fuuneet amma suuta gabbahee suuta obsisne itti himee hadiisti qara'ee waan jiru dura isitti himne iyyuu suuta amansiisnee isiin akka tasgabbooftu itti himnee rabbi fudhatullee isin deemullee hubachiisne eega xiqqoo rifattee amma akkasii janaaza seenneetiin ilaallu silleen na waliin seentee ilaalte gaddeebin achirraan booda guyyaa kanatti akkamitti amma akka isaan qabbarrutti deebine jaartiin boqatuu mubaarakis dhagahee namni jiru dhagahee jira duuba akkamitti akka isii tana geggeessunutti deebine guyyaa san osoo nuun mijaahin haga halkan keessa sa'a 5:00 akka biyya keenyaatti jechuudha saga sa'a 10 akka sa'a 11tti jechuu akka Awurooppaatti hagas achi turre yeroo kana an makiinan galluunis hin jiru daa'imni isiin akka guyyaa wanni irraa dhuftee hin jirti akka airport irraa dhuftee hin jirti hin boqanne rifatuun itti jira makiina kontiraata obboleessa Kaamil Shamsu Abdurrazaaq jedhanii sawaaq yeroo hedduun waliin dhaabbata kennaan waliin kontiraata fudhanii deemnani isa sa'a malee itti bilbilee sa'a san dhufee hospitaala irraa kaanee gara nama 5ti seenan na bira jirti saaraadhaa mucaa abduu jedhan kana ammallee mucaan tokko hin jira ka wanni irraa dhufe ka gaafa duraa isii wajjin dhufe haga nama 5ti moo 6tiin kaanee mana seenaatti mucattii galchine amma nakiyyatti gallalle jennaan uffata isiin achii qabdii hin jijjiirannee akka oolteen jirti eegasii manuma seenaatti isii buusne halkan keessa ka'eetiin mana galee ganama obboroo baanee waan kan sirna qabrii isii kanarratti akka mari'annu halkan kana nama hedduutti bilbilaa ture waan kanarratti deebinee nama hedduu bilbilaa ture nama silaa hin qabna jennu nama jajjabaa silaa biyya Jimma keessa illee ka silaa bakka jiru nama tokkoyyuu waan kanarratti nama nu gargaaru arganne maallaqni isirratti hidhamee jira akkaawuntii isiitirratti saara waa harka birri 10 harkaan qabdu namni biraa nama harkaa qabu seenalleen maallaqni argitee mubaarak na bira dhiise dhume jette wanni tokko hin jiru maal godhuu qabna nama waliin eega namni eega rakkoon dhufte waa mari'atuu barbaachisaa nama hedduutti bilbilaa gostaazraa yamba'utti nama hedduutti bilbilee argatuu hin dandeenye namni argadhee ani itti himullee waan akkanaati janaazan nurra jira maallaqa ganaatti irra jira yoo jedhan namni duubumatti baqata maallaqa xiqqoo hin taane hospitaala gaafannee jennaan warreen wanni irra dalagu iddoo herregaa maqaa isii kanaan tootaalii baasanii yoo jedhan maallaqni nutti himan 700 san keessaa 110 achitti 101 achitti qabsiifamee jira wanni nurraa barbaadan 672 tahuu nutti himani akkasi bullee ganama obboroo kaanee makiinaa fudhannee achitti deebine nama achitti eegaa ture halkan kana mubaarakillee achirraa bilbilee akka janaazni kun bahu akkaataa maallaqni kun itti argamutti yaalii hedduu godhaa ture hin milkooynee gamaa gamanaayyuu ijoolleen na waliin jiranis nama hedduutti bilbilanii harkatuu hin dandeenye walumaa galatti ganama subii irraa dhayneetiin hanga sa'a 2:00
sa'a lama walakkaa jechuun sa'a 8 walakkaa akka biyya keenyaatti osoo waa tokko irra hin gahin osoo namni ebalullee waan ofidinna ebalus waa fidinna ammaaf maallaqni akkana hin dhufa akkana jedhee mubaarakillee namni waa isaa waadaa gaggaleef akka waan jirutti osuma waa takka hin argatin sa'a kana eenyu yoo sa'a kana geennu mucattiin ga'oo sa'a 5-6 akkana ga'u boo'uu jalqabdi anisi janaaza isii lubbuu isillee dhabeet janaaza isillee qabrii dhabaa jira yoo jettu daa'imni cinqatti seente an sammuun isiitu hin caqqama nuti hundi waliin boohutti seenne ijoolleen na bira jiran ijoolleen maqoota laakkaa kun hundi nu bira jiran amma falli biraa hin jiru namni xiqqoo isaan keessaa namni maqaa magaalaa kana keessa jiraatuuniif xiqqishuu isaanirraa umrillee taatu jiru anuma mala kaawutti taa'ee malli yoo kaawu gara deebi'uun qabu ofitti deebi'ee ofii mallaqa kana yoo qabaadhe kiisi kiyya keessa ilaaluu yoo dhabe liqeeffatuun dirqamanat tahee mallaqa kana nama wayii saahiba kiyyoo illee dubbisee mallaqaanis waa qabu jira walumaa galatti isin akkaawunti kiyya irratti naa dabarsi jeeni mallaqa 672 kana argamsiisuuf dirqamee dura waan kana waliin mari'anne mubaarakeen yoo san silkinuu wanni hin jedhu eenyu biliskeen maastar sharafuu fi akkas ammallee eenyu jahannama tokko achi ka jiru tujiraa biyya isaanii jechuu nama guddaadha raayyalleen sirritti wal beekanii shariif een maqaan isaa maadri ijoollee yoo naa balleessi jira kana koomentiin cufte na fakkaatetis namni sun nama na dubbisee achirraa naa bilbilee akkuma gootan godhaa nu amma maallaqa yoo liqeeffanneetiin yoonni jenne argamnaa jennee yoo laal maallaqa natu argamsiisaa guyyaa boruu umtaatti yogga dhufamitti akkaawuntii irratti deeffama nu liqeeffadhaa waan kana kafalaa janaaza baasaa nuu fidaa jedhanii kanarratti namni ani hin dubbisin hin jiru as keessa Finfinnee keessa nama jajjabaa nama beekumtillee qabu kan nama birattis beekamu nama hedduu dubbisa aga maalu amma maqaawota isaanii yoo kaase sooshaal miidiyaa irratti barbaachisaan ta'u namni hedduu jechuu dubbisee milkaa'uu hin dandeenye amma dirqama kiisii kiyyatti deebi'ee saahiba kiyya gargaarsifadhee 672 kana argamsiisuun dirqama waan ta'eef janaanzi kanaan waan kana malee gad hin baaneef kana baasni maaliif kanatti maal baase maaliif hospitaalli kan isin gaafate yoo jettan riisiitii baasanii waraqaa ga'ii ga'u nutti kennan ka achirratti maashinoonni isii laalamteen yaalli isii kenname dawaa marfeen isii hospitaalli gizee yeroo ayisii seenteetiin hin jette ovarii herregaa haa guyyaa 3 achi keessa bultee kana hunda tootaaliin warii kanaa yoo gad laalan jalatti jedhu 672 isinirra jiran jedhanii kanaaf fiddan malee hayyee nuu baasaa hin kafallaa deebinee maallaqa akkaawuntii isii kanarraa ka mucattiitti irratti deebisnu maallaqni kun as baankii yoo dhayne maallaqni baankiin hin baasu maallaqa kana kafaluu hin danda'u maaliif haga namni eegisiin duuteetiin hin jette horiin asirratti hidhamee jira haga dhaaltummaan ilmoo isiitiif namni isii dhaaluutti dhaaltummaan manni murtii murteessee fi dabrutti malee hin danda'amuun hin jedhan gonkumaa waan kana Finfinnee keessatti godhuu hin dandeenyu maaliif ragaallee isiin ilmoo isii ta'uu namni yoo ragaan hin bahin gana manni murtii federaalaa baay'een oofa waan jennu dirqamni akka isii fudhannee gara biyyaatti imallu nu godha Finfinnee keessatti ayyarxeenatti bilbilee furitti bilbilee bootaa mana masjiidaa argitee janaan itti salaatameetiin itti gaggeeffamu hundatti bilbilee hayyee nuun jedhanii turan kana hunda eega qophees Finfinnee fa'aatti makiinaa janaazallee akka nu ergan hospitaalatti naaf qopheeffamee ture garuuyyuu saaraan maal jetti bakkuma dhaloota isii bakkuma isiin itti guddattee maatii isiin beekutti osoo achitti naa galtee maatii san keessa naa qabbaramtee fedhaa jetti mucattiin tun hayyee waan isiin jettu sin faalleessinu ammallee manni murtiin ka itti wanni kun dandafeetiin murtaahee waan isiitti irratti akkaawuntii isiitti irratti deebi'uu fi danda'u namni beeku biyya san waan ta'eef achuma haagoon waan jennu koree waliin jiru nama waliin jiru waliin mammari'annee fudhannee isii sa'a 9tti janaaza kana baasnee sa'a 3 jechuudha akka yeroo asraa kalaayitti baasneetiin fudhannee hatta sila ka achitti dhiisinee deemuu qabnu karaan nutti cufamaa karaan taftiishatu jira waa hedduutu jira qabannee deemnee janaaza isii achumatti haadhiin jedhanii fudhanneetiin hin deemne akkanatti akkaawuntii kiyyarraa maallaqni kiyya wanni nama wal gahu hin jiru wanni kabirallee natti astar hin jiru achi dura kiisi kiyya itti baasaa ture misaa waliin ashaa nyaachis keessummaa kana waan baasne ijoolleen waliin jiran ni beekan kana herreganne har'a musiibatu nutti galee warra taaziyaati yattiin keessummaa kenna kabajuu qabnu kanaaf wanni kanatti gaafamni jiru wannuma yaala isiitiif jedhamu kana 672 kana akkaawuntii kiyyarraa baankii irratti wanni irratti hospitaala irratti tiraansfer godhame
يوسن إجولين كن هند نبرة جرا ريسيتي أرجع ريسيتي فوده ريسيتي سم مبارك اللي إرجع جرا أما اللي ورقة ياللي شيء تنقول أمريكانا قوتون إسا سارة حركة جرا جتشو سيفونه تنياتشي قبلنا ديماني توري وسبت جنازة أنه حركة قبلني تورن تفتيش رتي كرات جتشو لكيلومتر جرا دبلا ما فوي مود بس دي أكان يقدمني إنه حركة قبلني جنازة ترون دندا وفتشموك أبا إنستي عالمتي وانجي أنه رجتين وقراتني تورني باقي هجلمني أفانو ترويو كي بوليسنا قالوا هيدو تكا قالوا نمني توكو كيسانو لا في تجا فتمان إساني أنا ستسيكيه دبسة ورقة كان الريسيتي وري تنكفل خيال لشي تنقول أمي تيو طبيب الرا بافمو كان هندت من إسه تسقباهت جنود إساني أكسيت ديمني جيم جيني هل كانوا مثلا ديمني سكا قال لي أكنا ورين كيا أن ورين أكاونتي شيء تمام رت دبر جرامو وري وسبيتالة تيالا إسيت في كفل كانتو إيجا إسيك أبرر جويا أفرفاتي إيجا مقاسارا وسؤالنا تجرو أكاونتي بني في أكاونتي إسيت رت مرتاح في أكاونتي إسيت رت أكاديجو من مرتي دبرسه من مرتي سونس مالك أنو رابر بعده تجرو كم أفرتما أنو رابر بعد كان مرتي سفسيرا من مرتي تي كم أفرتما كفلوك أبدا ننجران كم أفرتما كان أور بيجاهن أبي كفل أنا متوقعنا ما رجيتي أسكلاي كفلون أبي عندك أما ورين كي أجت بهجرة كبده كون اللي بده قداني سو يوغالي سلمان هاجر وجر كم أفرتما مالي أكاونتي كيرا من مرتي في كفله ولما قالت كوما أفرتما في كومني تربة بجاف تربة تمي لما أجم ولت الرجال وري كان أكاسمت الإيسة فين تجاري بيا لما أتش أوليه أرجعني أنو جيف بيت دبي إيجا بيت تجاري بيا لما أقوله شرف فا ماستر شرف الدين أكاسم بليس كنا كسنجرو كم من قدو كاتشيكون أنا أجتي ونهنجو ننجرو كنتيبا مقالة دبسة mana maka warra abbaa murtii kan itti seenee dubbisee waan jiru kan hunda itti himne akkaataa janaaza kan itti finne hunduu du'aa nu godhanii kabajamaan argitanii nu geggeessaniitiin wanni kun wariin kun guyyaa lama sadiitti nu gara mana mahakama mana martiitii xumurreetti mana baankiitii yookaan wariin nurraa tursiisi manni baankii ganaa waan laalamatu jira har'a isiniin dhaqqabu jedhee manaajara itti seenee haasofsiisee guyyaa lama warra baankiitti horii bira tursiise osoo tiraansfariin godhin jechuudha. Wariin naadeebi warii kiyya saantimni takka hin dabalamne kammoo finfinnee keessatti makiinaa gaafa achi gallu ittiin herregan gara 1,200 wayiitiin makiinaa fudhannee san ittiin herreganne kan mana nyaataa achitti keessatti keessummeessan ittiin herreganne akkaawwanti kiyya irratti wanni naadeebi warima kiyya ka'an yaala isiitiif hospitaala akka faleeqqana qofatu naaf deebi'e. Kanaanis hin barbaanne kaani. Haga nama biru jiru kana. Kanammoo waraqaan ragallee waraqaanis osoo jiru